Yoo yaashamaa kam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo hordoftoota keenya qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas kaleessa maaltu ta'ee jetti. Uummanni Oromoo jaarraa tokkoo fi walakkaaf cunqursaa fi dhiibbaa hamaa jala turuu yeroo hedduu qophii keenya keessatti ni kaafna. Haa ta'uutii garuu uummanni Oromoo yeroo ammaa kana gaaffii isaa jaarraa tokkoo fi walakkaa tureef deebii argachaa jira. Oromoon gaaffiin isaa inni guddaa fi inni ijoon sabaa fi sablammii biroo waliin hin jiraadhu Finfinnee kophaa kootti dhuunfadhaa osoo hin taane waan akka sabaatti naaf malu magaalaa Finfinnee irraa argachuun qabaadha. Isa kanaaf immoo gareen finxaaleeyyii jibba saba kanaa bara dheeraaf lallabu yeroo waan kana dhaga'u mataa wawwoon isaa itti ka'a. Mootummaan amma aangoo irra jiru kuni mootummaa saba tokko dhiibee saba biraa moosisu osoo hin taane mootummaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa maraaf qixa dhaabbatu bakka dabdeen jirutti immoo kan sirreessu ta'uu hubachuu qabna. Mootummaan jijjiiramaa erga gara aangootti dhufe as gaaffii uummata Oromoo hedduu isaa deebisee kan hafanis wal duraa duubaan deebisaa jira. Maarree gaaffii uummata Oromoo kan bara dheeraa ture keessaa tokko Oromoon akka naannawaa Finfinnee kallattii arfaniinuu marsee kan argamuu fi lafa isaa bara dheeraaf qotee irraa nyaatee horii irra yaase irraa maqaa maaster pilaanii jedhamuun dhiibbamee gara jabina guddaan bakka bu'insa beenyaa tokko malee qabeenya isaarraa darbamee yeroo itti lafa isaa fi qe'ee isaarraa buqqa'ee deebi'ee immoo lafaa fi qe'ee isaa irratti ormaa waardiyyaa ta'ee tajaajilu ture. Maqaa maaster pilaanii jedhanii hooggantoonni abbaa irree armaan dura turan lafaa fi qabeenya Oromoo akka saamaa turanii fi dargaggoota Oromoo hedduu lafa isaanii irratti lafee isaanii harcaasaa turaniiru. Guyyaa kaleessaa kantiibaan magaalaa Finfinnee fi mootummaan naannoo Oromiyaa akka bulchiinsaaf tolutti bulchiinsa godina addaa naannawaa Finfinnee fi Finfinnee gidduu jiru sirreessaniiru. Gaaffiin kun qonnaan bultoonni keenya godina addaa naannawaa Finfinnee jiraatan irraa kan ka'aa turee fi bulchiinsaaf mijataa akka hin turre komiin tokko tokko ka'aa tureera. Sirreeffamni bulchiinsaa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannawaa Finfinneetti ta'e kun uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa waan argachuudhaan malu hin argatu jechuu osoo hin taane wanti jiru martuu akkuma armaan duraatti kan itti fufuu fi sirreeffamichi sirreeffama bulchiinsaaf mijatu akka ta'u qofaa ta'uu kantiibaan magaalaa Finfinnee fi mootummaan naannoo Oromiyaa eeraniiru. Uummanni Oromoo faayidaa akka sabaatti isaa malu magaalaa Finfinnee irraa ni argata. Dhimma sirreeffama bulchiinsa godina addaa naannawaa Finfinnee fi Finfinnee ilaalchisee warreen hin liqinfamneef gareen finxaaleeyyii yaada kana akka faallaatti fudhatanii afarsaa jiru. Akkuma armaan olitti caqase sirreeffamni kun hiika biraa hin qabu. Akka bulchiinsaaf mijatuuf kan yaadamee hojjetame qofaa ta'uun hubatamuu qaba. Yeroo hedduu yeroo hooggantoonni keenya waan uummata Oromoo ilaallatu waan gaarii raawwatan kan mataan bowwaafatu hedduudha. Bowwoo dhiisee wajjin garagaltu malee haqni uummata Oromoo hin deebi'iin hin hafu. Uummanni Oromoo akka ormaa saba kamuu magaalaa Finfinnee keessaa gadi ari'ee ofiifan itti jiraadha hin jenne hin jedhus. Sababiin isaas Oromoon aadaa eenyuyyuu hin qabne aadaa hammannaa aadaa guddifachaa waan qabuuf. Warreen yaaddoon kun isin rakkisu hin yaadda'ina. Akkuma Oromoon baala taraadha jedhamee dibbeen jibbaa sabaa fi sablammoota bara dheeraa adii gurraacha waliin arge adda qooduuf reebbamu sana osoo hin taane Oromoo waan baala taraa isa jechisiisu waan tokkollee hin goone. Oromoon kaleessas haqa isaa gaafachuuf ilmaan isaa itti dhabee har'as haqa isaa deeffachuuf hojjeta. Kun immoo baala taraa kan nama jechisiisu yoo ta'e doofummaadha. Kanaaf wanti jala sararamee beekamuu qabu guyyaa kaleessaa daangaatu daangeffame osoo hin taane waan bulchiinsaaf ta'utu hojjetame. Finxaaleeyyii yaada kana jalaan daldala siyaasaa daldalachuu barbaadan qumaara akka nyaatamtanitti lakkaa'uu qabdu. Uummata Oromoo fi magaalaa Finfinnee gidduu wanti daangaa jedhamu yoo abjuu keessaniin ta'e malee hin jiru. Walirraa cituun osoo danda'amee armaan dura yeroo maaster pilaanii wayyaanii sana yeroo qeerroo fi qarreen Oromoo itti duguggaman sana adda citu ture. Mataa hin magarre hin haadanii waan hin agarre hin yaadanii akkuma jedhamu wanti nu baasuu yoo jiraate uummata Oromoo akka durii cunqursina jedhanii gareen finxaaleeyyii uummata Oromoo fi hooggantoota isaanii jeeqaa fi qeeqaa maqaa hin qabne irra kaa'aa oolan hooggantoota Oromoos ta'ee uummanni Oromoo olaantummaa murna tokkootti amanu osoo hin taane walqixxummaatti akka amanu hubattanii jaalalaa fi tokkummaan wajjin jiraachuun akkasumas miira gadaantummaa keessaa baatanii miira walqixxummaatti amantanii tokkummaan Itoophiyaa ijaaruun barbaachisaadha. Gaaffiin uummata Oromoos ta'ee gaaffiin sabaa fi sablammoota Itoophiyaa armaan dura sababii cunqursaa wayyaaniinis ta'ee sababoota mootummoota armaan dura turaniin hin deebine har'as borus deebi'uun itti fufa. Wantumti uummata Oromoo ilaallatu yeroo hojjetamu qofaa funyoo fudhannee ofirraasna warri jettan of miitu malee orma hin miitani. Wanti kun immoo ammayyuu hin eegalame malee hin xumuramne. Gaaffiin uummata Oromoo jajjabeewwan hooggantoota isaaniin ni deebi'a. Hammuma waa sagalee dhageessan qabaa gannu dhiisaa kan jettan yoo ta'e umuriin isin gabaabatti malee Oromoon gaaffii isaaf deebii argachuun isaa itti fufa. Kan uummata Oromoo qofaa addatti baasanii dhaadheessuun wallaalummaadha. Jibba uummata Oromoo irraa qaban dhalootaa hanga dhalootaatti faarsuun salphina. Nu haa ga'u.
akka dhaloota jaarraa 21ffaatti hayaannuun dhaamsa kooti. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Hanga qophii biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jechaa Kuyyuu Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa.